كين درس رياض الصالحين باب تكثير الأيدي على الطعام باب جرورة جيني باب دباب نفع باب باب تكثير باب هدم الصوتي باب هدم الصوتي الأيدي أركا هدم الصوتي على الطعام ترتي أركا هدم الصوت جالة ما توتي دوبة باب استهبابي باب جالة ما تهوتي تكسيري الدميسون دنيسوني الأيدي أركا دنيسون جالة ما تهو دبنا على الطعام نياتر تركا دنيسون نياتر دنتني نياتون ولت دفني نياتشون باب جالة ما تهوتيه أنا بهريرة أبا هريرة رانسي وديسة رضي الله عنه الله جبنا سرا فقيسو سببا لقا سرا جالتوتيا قال نجي دوبا قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارقم ربي نجي طعام الاثنين نياني نما لما كافي نقها الثلاثة نما سدي نقها نما سدي نقها نياني نما لما وطعام الثلاثة يا بنيان سلانا مسديف كوباه كافي نجاها الأربعة نما فر نجاها ياي نما فر نجاها يوني فولت دبلتني يوني فولت دفني نياني نما توكو نما لما جاها نياني نما لما نما سدي جاها نياني نما سدي يا بو نما فر جاها جتشود متفق عليه بخاري مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله اللهم صل على محمد وسلم سقلي ارقم ربي تنقه يقول كان ارقم ربي جدو طعام الواحد نياني نما توكو فقبي فمه يكفي الاثنين يا بنا ملمن قهيوني فليو جنياتا وطعام الاثنين نياني نما لما يكفي الأربعة نما فرنقها يوني فلت رفني نياتا نما فرنقها ياي وطعام الأربعة يا بنياني نما فري يكفي ثمانية نما سديت نقها نما سديت نقها من جهة البركة والرياضة النفس جلان barakaadhaa fi yookaan nafsii kee xiqqeessitee nyaachuu leenjisuu irratti nyaanni namaa furii nama saddeetuun gahaa jiran yoggoo walitti dhufamee nyaatame. Gaarii rawaahu muslimuun muslimta hadiisa kana odeesse gabaabumatti hadiisa kana lamaan irraa wanni nuti hubannu maali jennaan nyaata qobaa nyaatanurra nyaata namaa wajjin nyaatanturra khayrii qabaadha tokko ammoo nyaata silaa nama lamaan nyaatamu yoo nama sadii guutte akkasi ga'u irraa hubanna jechuudha. Nyaanni nama lama nama sadii akka ga'u nyaanni nama tokko nama lama akka ga'u irraa hubanna jechuudha. Baabu aadaabi shurbii baaba aadaba gaariidha baaba adaba dhugaatiiti istihbaabi baaba jaallatamaa ta'uuti attanaffusi afuura baafatuun jaallatamaa ta'uuti. Salaasan gizee sadii yeroo dhugaatii dhugan gizee sadii hafuura baafachuun jaallatamaa ta'uu dubbanna. Khaarijal inaa'ii bahee ala weelkaatti hafuura baafachuun ala qodaa keessaa dhudduutti hafuura baafachuun bakkee qodaa keessaa dhudduutti hafuura baafachuu jechuudha. Fakkeenyaaf burcuqoodhaan dhudda miti yeroo dhugaatii dhudduu jaallatamaa ta'uu dubbanna hafuura baafachuun gizee sadii. Akkam gootee afaan irraa fudhattee bakkeetti baafatta jechuudha. Burcuqoo keessatti hafuuran baafattu bara khaarijal inaa bakkee ala yookaa ala weelkaa yookaa qodaa ittiin dhudduutti baafatta jechuudha. Ofirraa fuutee baafatta ogguu dhugdu malee keessatti baafachuun dhowwamaadha. Wakaraahiyati jibbamaa ta'uu dubbanna attanaffusi hafuura baafachuun jibbamaa ta'uudha dubbanna. Filinaa'i qodaa keessatti hafuura baafachuun jibbamaa ta'uu dubbanna. Qodaa keessatti dhuddu keessatti hafuura baafachuun jibbamaa ta'uu dubbanna. Wastihbaabi baaba jaallatamaa ta'uuti idaaratal inaa'i
naannessuun qodaa naannessuun baaba jaallatamaa ta'uu dubban. Idaaraa jechuun naannessuun, alinaa'i qodaa naannessuun, alal aymanii mirgarra naannessuun, fal ayman mirgarra jechuudha. Mirgarra naannessuun jaallatamaa ta'uu dubban. Mirgarra baada mubtada'i eega isa jalqabaatii mirgarra naannessuun jaallatamaa ta'uu dubbanna. Fakkeenyaaf namni naannahee taa'aa jennu dhaqxee gaafa bakka tokko jammarte mirga namticharraa jammartee sanaa naannessuun jaallatamaadha. Mirga namticharraa jammartee sanarraa naannessuun jaallatamaadha. Yoo bishaan buusuu namaa buusuu ta'es, yoo bishaan namaa kennuu ta'es, yoo waa namaa kennuu ta'es, yoo waan jireenyaa namaa kennuu ta'es, yoo waan nyaataa dhugaatii namaa kennuu ta'es, nama naannahee walitti jiru keessa yoo dhatte ogguu bakka jammartirraa gara mirgaa laallattee kaata jechuudha. أيه أنا نسي رضي الله عنه أن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله قال كان نته إرجمان ربي نته يتنفس كنفور بافتو ته إرجمان ربي كنفور بافتو ته في الشراب لغاتي لغون كيستي كنفور بافتو ته سلاسن جدي سدي أفور بافت إرجمان ربي يرو لغاتي لغو بشاني ستو غاريدا waam jechuudha bakkatti dhumu kan akka qariiboo sa ta'u kan akka daadhii sa ta'u kan akka mirindaa sa ta'u wagguu dhugu ergamaan rabbii gizee sadii hafuura baafatee dhuga malee bakkatti burcuqoo tokko kah godheen fixu jechuudha adaba dhugaatiiti. Yaani itti baana yatanaffasu ergamaan rabbii hafuura baafata khaarijan linaayi ala qodaatti hafuura baafata bakkee qodaatti hafuura baafata akkas jechuun qodaadhaan alatti hafuura baafata malee qodaa keessatti hafuura hin baafatu. Qodaa keessaa dhugaaru keessatti hafuura hin baafatu. Fakkeenyaaf burcuqoo keessaa dhugaaru keessatti ergamaan rabbii hafuura hin baafatu jechuudha. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجما ربي نجدي لا تشربوا إندو واحدا tokkoon hin dhuginaa sharbata waahidan jechuudha jedhan dhugaatii tokkoon hin dhuginaa laa tashrabuu jedhe ergamaan rabbii hin dhuginaa waahidan jechuun sharbata waahidatan dhugaatii dhuma tokkoon hin dhuginaa kaa gootanii gizuma tokkoon hin dhuginaa ka shurbil baciirii akka dhugaatii gaalaatti akka gaalli dhuguutti hin dhuginaa gaala kana gaafa dhattee bishaanitti gajjette jedhan irraa waliin jettu jedhan amma quuftu akka gaalaatti hin dhuginaa jedha rasuulli walaakin garuu ishrabuu dhugaa mathnaa lamaan wasulaasa sadiin dhugaa gidee lamatti fixa yookaan gidee sadiitti wasammuu bismillaa jedha idaa antum sharabtum yeroo dhugdan immoo bismillaa jedha yeroo dhuguudhaa jettan wahmaduu rabbiin faarsa idaa antum rafaatum yeroo immoo dhugdan irraa immoo baatan immoo rabbiin faarsa yeroo jammaruu jettanii bismillaa jedha yeroo immoo irraa baatan alhamdulillah jedha. رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث كنا حسني سي الترمذي ونبي حديث كان را ليون نتوبن مالي جنان دغاتي يرو دغنو بكا لما يوكي بكا سديتي فيتوتو برباد جزادا مالي ولت دابني دغون برباچ ساميت ونبي قتادة بكتا رضي الله عنه الله جبنا سرا فغيسو سبب درغا سر جلتوتيا أن النبي اللهم صل على محمد وسلم إرجما ربي دا نهاني دو دوبا أيو تنفس فوربا فتمراني دو إرجما ربي فوربا فتمراني دو في الإناء قدا كيستي فوربا فتمر إرجما ربي ندو يرو نميسو كو يرو برچو دا وانتا تاين بشان دغو كيست فوربا فچون وما دا شريعة اسلاما خيستي جچو متفق عليه بخاري مسلم يعني اتهم الى ارجما ربي بتنفسي يتنفس في نفس الاناء افوربا فچو قدادما ذات قدا كيست ذات ويلكا كيست قدادما كيست افوربا فچو ارجما ربي مدوي جراي وانا نسي نمني كين قدا فوفان اولو بنا فافوفان دغو نمني كين فجدا بنا فافوفا دغا بر وما شريعه اسلاما كيستين تو وان dhugan afuufaa dhuguun dhowwamaadha qodaa keessatti hafuura baafachuun waan anas radiyallahu anhu anna rasuulallah allahumma salli ala muhammad sallim ergamaan rabbii daawutti ani dhufame ergamaan rabbii bila baniin aannan inni dhufame ergamaan rabbii aannan wayiiti fidameefi
قد شيب ما بماء كان هرر فمي يوكاو كولاك أمي جتشو هريرا نبيكتني كان هريرا قد أمي جتشو بر هريرا قد أمي عنن سنو قد شيب بماء كان بشانين هريرا قد أمي يوكا كبشانين ولاك أمي جتشو وأن يمينه أتشو أنفي دا مرغا ما ربيتي كنا مغا عننا كناكون وأن يمينه مرغا ما ربيتيني أعرابي تكو تجر وأن يساره بتار غما ربيتيني مو أبو بكري تجر رضي الله عنه فشرب إرغما ربيني دوغي ثم أعطى الأعرابي إيغنا أعرابي أتشو ما كن نبو إسا أعرابي كسبادية كان أفكن نكا مالكو رئيسة مرغا ساجرا وقال نجر إرغما الأيمن فالأيمن قدم الأيمن درسا مرغا إسا مرغا درسا ياي متفقون عليه بخاري مسلم قولوا جتشسا شيب جتشون أي خلط والمكات جتشون أي وأن سالم بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سعدون جتشونا أتيني أفا مرغما ربي بشراب gaarii aannaniin itti dhufame ergamaa rabbiitti dhugaatii wayitiin fashariba ni dhuge minhu dhugaatii sanarraa ni dhuge ergamaan rabbii waayamiinihi haala mirga isaatti jiruun gulaamun gurbaan tokko waayasaarii haala bitaa isaatti immoo ashiyaakun manguddoon wayii jiranuun faqaala ni jedhe ergamaan lilgulaami gurbaadhaan ni jedhe ata'azanu lii sahayyamanaaf gootu jedheen gurbaadhaan an uxiya haa'ulaa'i annan kennaa warra kanaaf hin kennaa jara kanatu jara bitaa koo jiran gurguddaadhaati haqan moslaasitu qabaasiisa mirgaati immoo bucuudha mee akkani jara gurguddaa kanaa kennu fi qaadinaa gootaa jedhanii gaafatan ergamaan rabbi achumaan faqaala algulaamu achumaan gurbaan jedhe laa lakkiin eeyyamu wallaahi rabbitti kakadhee laa uutiru ani in maraxadhu binasiibii qooda koo min kasirraa ta'e ahada nam tokkotti maraxadhu qooda afaan keetii toonaaf ta'e jedhe isatirraa dhugde jiidha afaan keetii akkan qoodadhee dhugu rabbiin naa qoodeen nama biraatii qooda'an jedhe hin qoodu abadan nan dhuga jedhe gaarii fatallahu achumaan ni kenne rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni kaahee gaarii fi yadii harka isaa keessa ni kaa'e fi yadii harka gurbaa keessa achumaan kaa'e boo maaliif jennaan afaan ergamaa rabbii tabarruka qaba gororri isaatiif hogguusi qunname gaariidha duuba tabarruka bareedaa qaba jechuudha sababa kanaatiif muttafaqun alayhi bukaarii muslim qawluu jechisaa tallahu jechuun ay wadacahu ni kaa'e jechuudha wahaadha algulaamu gurbaan sun immoo kan nu dubbanne kun immoo eenyu jennaan huwa inni ibnu abbaasiin abdallaa ilma abbaasii jedhaa jiranii gaarii hadiisa kanarraa illee wanni nuti hubannu maali jennaan akka gaariidha duuba akka wanti jechuudha yookaawu akka jechuudha namni mirga isaatti fayyadamu jechuudha oguu waa jammartu gara mirga keetiirraa deemu irraa hubannee irraa jechuudha kana irraa arganna jechuudha baabu karaahaati baaba jibbamaa ta'uuti ashurbi dhuguun man fil qarbati afaan qarbataarraa dhuguun qarbata jechuun akka biyya keenyaa kanatti amma yookaan afaan jaarkaa jechuu bar afaan bidoo kanarraa dhuguun gaditti jedhanii dhowwamaa ta'uuti jibbamaadha wana hawwihaa waan kana fakkaatullee qarbata jechuun akka biyya keenyaa kanatti hin jiru akka biyya gadiyaanaatti qalqalloo bishaanitti nammutu jira qalqalloo sanarraa gad jedhanii dhuguun hin ta'u akka biyya keenyaatti immoo wama namitti fayyadamutti fassarta duuba wabayaani ifa galchuu dubbanna annahu inni karaahiyata tanziihi jibbiinsa diliirraa nama qulqulleessudha malee laa tahriima haraamummaa waa hagana hin qabu jedhan waan Abii Saciid al-Khudrii radiyallahu anhu qaal nahaa rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni dhowwe an iqtinaasi qarbata ciibsanii dhuguurraa yookaan qarbata cabsanii dhuguurraa an iqtinaatil asqiyati qodaa guddaa irraa cabsanii gadi cabsanii dhiisaa gad cabsanii dhuguurraa qarbata gad cabsanii dhuguurraa dhowwe ergamaan rabbii yaani itti baana an tuksira afwaahuhaa afaan isii cabsamuu wayushraba minhaa isiirraa dhugamuufu afaan isii gad cabsamee irraa dhugamuu ergamaan rabbii ni dhowwe jechuudha qarbata sanarraa muttafaqun alayhi bukaarii muslim waan Abii Hurayrata radiyallahu anhu qaal nahaa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ergamaan rabbii ni dhowwe ayyushraba dhugamuu dhowwe ergamaan rabbii min fi siqaa'i
afaan qalqalloorraa dhugamuu dhowwe ergamaan rabbii afaan qalqalloorraa akkan dhugamne dhowwe ergamaan rabbii awil qarbati takka afaan qarbataarraa dhuguu gaditti jedhanii maaliifi jennaan kana keessa hikmaa jira jedhan ati afaan qarbataa jechuun afaan yookiin leetirii 20 leetirii 30 baatudha ati al tokko gaditti jettee dhuddaa dhukkubni si keessaa jechuudha na bishaan sana faaluu danda'a yookiin ati dhukkuba qabaachuu danda'ama waan ta'eef namni tokko guu gaditti jedhee dhuge namni biraa dhufe irraa dhugu yoo namtichaan kun dhukkuba qabaate dhukkubni sun nama faaluu danda'a jechuudha. Sababa kanaatiif ergamaan rabbii doktora waan ta'eef irraa dhowwee akkanatti ilmi namaa fayyadamuurra. Muttafaqun alee Bukaari Muslimi waan ummi saabitiin haadha saabitirraan si odeessa kabshata binti saabitiin kabshaa intala saabit kan jedhamtu siin ukhti Hassaana obboleettii Hassaan ilma saabiti jedhanisiin. رضي الله عنه مالان جبنا سيرا فقيس ربي سيرا هاجالتو إسان لمان الرا إسان اندراتو هاجالتو قالت نجت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقمان ربي نرسيني جت فشرب ندوغ إرقمان ربي من في قربة أفان قربة تاراني دوغ إرقمان ربي معلقة ررافمتو كنداد أفان قربة سنو ررافمتو كنداد إلا إني سلا إني نراد أوي إسا لفتاود qarbanni inni kun immoo qalqalloo inni kun immoo olfannifameeti bishaan itti guutamee jilee kanaan banatamee dhugama inni kun waa gana waa rakkoon qabu jechuudha ergamaan rabbii ni dhugee mu'allaqati rarraafamtuu kan taate qaa'iman dhaabbataa haala ta'e faqumtu nan dhaabbadhe ilaa fiihaa gara afaansii dhaabbadheen gara afaan qarbatattii dhaabbadheen faqaxa'atuhaa nan kutee qarbata sana nan kute jetti رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أديمني كن صحيح حسني صحيح جتشود وإنما قطعتها ونن أفان قربت التيسان بكر جمال ربي التين دوغي كتت جت لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن يجد جتش بكا أفان جمال ربي فلأشوفني أكن من بلا جنار في اللي أفان جمال ربي راين الدنيا نو مدوغي ليتن كتت جت بكا نراد دوغي سبحان الله كنا جالت جتشود وتتبرك به بركات بربادتشو جديتني وتصونه ايغتشوف جديتني عن الابتذال بلسو را ايغتشوف جديتني akkana namni dhufee afaasaa kana balleessine eeggachuu jedheen bakka inni ittiin irraa dhuge muradhe jetti. وهذا الحديث حديث نكون معمول قفصي فمال على بيان الجواز بيان تأورت ديبين بقون جواب تأور بيان تأورت والحديثان حديث لما السابقان دربو كان تاني مو لبيان الأفضل بيان ما جتشور تعال من إساء والأكمل قوت من إساء تجتشور والله أعلم رب ما تبيكايه جدا أكسيت تقالا كل حال أما إرقامان ربي كان نراد أواجرو قدالا فرجرو قد تجد نراد أقو يوكا أمو قدا قدال أول فرأتني وانا منغانا رافا يدا مراد أقون أواما مالي في الدنيا كان كيسات المينما تقومتي وان تهيفو وانتا تقبدو نمتي دبرو دنده جيجو غرو غافا واني اتي بشان كيسا دوغانو مواتي غر الرئي جراتي اسيول واتي تودس اسيول التندبي نتايمو لقول ركون قبو جنان بابو كراهتي بابا جب ما توتي النفق أفوفون في الشراب دوغاتي كيسا تفوفون دوغاتي دوغدو أفوفون أو ما تولا أو ما دوغاتي دوغدو أفوفون يوكين آنن دودا يوكين بشان دودا يوكين بونا دودا وان دودو كنا كيسا تي أفوفا دوغون أو ما شريعة سلاما كيسا of jedhaa dhuga namni keenya amma buna afuufaa dhugaa bar dhowwamaa dha kun gaari anabii sa'iid al-kuduri abbaa sa'iid al-kuduri irraan si odees radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii nahaani dhowwe annafqi afuufuu fi shiraabi dhugaatii keessa afuufuu ni dhowwe ergamaan rabbii dhugaatii afuufaa dhuguu ni dhowwe waan dhugamu afuufaa dhuguu of jedhaa dhuguu faqaala ni jedhe rajulun gurbaan tokko alqazzaa'u uraahaa fil inaa yaa ergamaa rabbii qodaa sanaan keessattuu waan jibbamaa wayii arge yookaan uuba keessa jira yookaan tisiisa keessa bu'e yookaan uuma jibbamaa wayitoo keessa jira wannan afuufuuf sababaa kanaatiifi akkamiin godhaa jennaan faqaala ni jedhe ergamaan i'raqaha isii gannaqi gaafa sana jedheen fayyaaduma isii gannaqi malee in afuufin jedheen gannaquutu irra caalaadha jechuudha afuufuurra bishaan waan dhugdu jechuudha qaala ni jedhe inni ani laa uraa min nafsi waahidin anin quufuu dhugaatii afuura tokkoon quufuu akkamiin godha jennaan qaala ni jedhe ergamaan fa'abin deemsisi weelkaa kaasi fa'abin qadaha deemsisi kaa yeroo sana qodaa ittiin dhugaartu sana afaan irraa fuudhi izaa anfiika yeroonni afaan kee keessa jiru afaan irraa fuudhiiti
qabbaneeffadhu kan itti deebi'i dhuge amma safuura baafadhuuti. Gaafa kan ni quuftaa ni miidhaga jechuudha. Rawaahu Tirmidhii waqaala hadiisun hasanun sahih. Hadiisni kun hasanii sahih jedha Tirmidhiin inshaallahu. Bakkuma kan hadiisa tokko tafa. Waan Ibni Abbaas Abdullah ilma Abbaas irraan si odeessu radiyallahu anhumaa Allaan jibbana saalamaan irraa fageessu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ergamaan rabbii nahaani dhoowwee ayyuu tanaffasa afuufamuu ni dhoowwe ergamaan rabbii fil inaa'i qodaa keessatti afuufamuu ni dhoowwe aw yunfaqa fiihi takkaa'u immoo afuufamuu irraallee ni dhorge qodaa keessatti qodaa afuufuu illee ni dhoowwe ergamaan rabbii qoduma afuufuu ayyuu tanaffasa fil inaa'i qodaanuma waa keessa hin jirre illee afuufuu ni dhoowwe ammoo qodaa sana keessatti illee akka afuufamu gochuu illee ni dhoowwe. Rawaahu Tirmidhii waqaala hadiisun hasanun sahih. Hadiisni kun hasanii sahih jedha. Inshaallahu bakka kana bullaa namatti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق.